Viidiyoon har'aa kun viidiyoo daqiiqaa 10 qofa. Daqiiqaa 10 keessatti as keessa wanti isin argitan wantoota haaraa garaagaraa wantoota adda addaati. Asumarraanis immoo sagudii qubaan isinitti himi tokkotu jira. Qimamoonni madaamii waanumti dhufee darbu wantumti fakkaatu hundi akkasiin shawwanni of eeggannoo godha. Wanta kaleessaa dogoggora keessan irraa barachuu hubachuu qabdu. Malsiitan kanaan dura social media nan fayyadaman ture seeraan nan fayyadama. Baay'ee akkama kana iyyuu miti kanaan dura jechuudha akkama kana uummanni qilleessa ta'ee filannoo isaa wallaalee sifachi qurup hin jedhu akka qamalee mukarraa mukatti daddabarti wayi namni tokko duratti viidiyoo gaafa hojjetu kanaan duratti jechuudha viidiyoo sana keessa maal tura ka'umsiisaa ga'umsiisaa maa inni qixxa lamaa isaa maa inni jalqabni isaa dhumni isaa maal kan jedhu ariifanneetu viidiyoo sana seeraan hordofnee dhaggeeffannaa turre jechuudha. Yeroo sana wantoota akkasii kanarratti namni gaafa viidiyoo hojjetu jala seenee nan ilaala. Viidiyoo jalqabaa gadhumaatti ilaale sobadha kun akkamitti akkas ta'uu danda'a? Akkamitti kana gochuu danda'a kan jedhu yookiin sobadheen koomentii kenna yookiin immoo koomentii viidiyoo sana faalleessu jalatti barreesseen darbaa jechuudha. Otoo hin hubatiin, otoo hin beekin, otoo hin hubatiin qubaan gobatiin jedha Oromoon gaafa mammaakuu otoo hin beekin yookaan otoo akka ammaakuu akka irraakuu kana naan galiin jechuudha. Wanti sana yaaliin beekuu baay'ee maal akka ta'e eessa akka dhufe akkamitti akka bitamu akkamitti akka hojjetamu faayidaan maal akka ta'e hin beeku. Utuma ilaalee otoo hubatiin nan bira darbaa jechuudha. Har'as immoo hedduun keessan akkas ta'adha kan isin jirtani. Kanaafuu waan akkasiirra baradha baqa irraa baradha. Namni dogoggora isaarra dirqama barachuu qaba. Bakki jirtanitti nagaan koo kan jallaaf kabajaa isinii baate hordoftoota TV qopsaalee kan jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa guuti haala argaartan kanaan deebiitiin jira. Viidiyoon har'aa viidiyoo ajaa'ibaa viidiyoo addaati. Anas keessaa ishee kana dhaqxanii koomentii jalatti akkasiin naa barreessitan shakkiin qabu. Faamilii koo sirrii taatan haaraa taatan dhuftan anaa dhufu sabskiraayib gochuun miseessa chaanalee kana viidiyoo laayik sheerii asxaaf istaayitii keessan gaaffii barbaadan koomentii jalatti barreessuuni haga xumuraatti viidiyoo wajjin turaa isiniin jaa. Gara viidiyoo irratti yeroo isinii deebi'u viidiyoon irraa baay'ee kan isin fayyadu jechuudha. Keessatti ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii ijoolleen guddisaa daa'ima wajjin ganaman ba'a galgalan gala. Waanuma naaf ta'u waanuma itti fayyadamu wallaalee rifeensa koo akka hin taanetti dhabeetiin jira jettanii keessattuu karaa keessa warinaa barreessaa jirtan faamilii koo gara tiktookiin dhuftan adaraa keessan viidiyoo kana gacumura dhaggeeffadha. Deebiin keessan asuma keessa jira jechuudha. Waan isiniin jedhamu gurra keessanitti fudhadhaa hojiirra oolchaa akka hidhamtan godha yoo ta'uu baate naa ta'uu dideedha malee normaalii callistanii gaaffii gaafa boosanii na gaafatan ana baay'ee tokko garaana nyaattu dhugaa dubbachuu fi wanta itti fayyadamu qabatamaatiin wantichi paabliikii yookaan ifa as gubbaarratti itti fayyadamaa jira waan ta'eef kana waan argitanii murteessuu dandeessanidha baay'ee wayi. Akkasiin jaa kireemii har'aa kuni bakka fagoo isiniin deemsisu kun asuma isin cinaa jira suuqii barbaadan biyya barbaadan biyya keessallee jira kireemiin kun jechuudha waan isin ajaa'ibu biyya keessa Itoophiyaa keessa ni jira nama fayyadamu argiiraanii. Anillee itti fayyadamaan jira. Kireemiin kun rifeensa dheerachuu didu kan bubuqqa'u kan jajjabaatu kan filamuu didu amaloota garaagaraa kan nama jibbisiisu nama aarsu nama dallansiisu wayii rifeensa irratti kan mul'atan kontirool godhee yeroo sanatti istoop godhee kan dhaabu jechuudha. Faayidaa guddaa kan qabudha. Maqaan isaa kaantuu kireem yookaan immoo shiyaabeeter heergiroo jedhama. Shiyaabeeter heergiroo kokonaatii irraa kan hojjetame heergiroo jechuun rifeensa ariitiidhaan saffisaan kan dheeressu jechuudha. Baay'ee bareeda. Googilii seentanii sarjiin gootan baay'ee wayi inni ilaaltani waan akkasii bakka isin fayyadutti yeroo keessa waan hin dabarsineef warroonni rakkoon akkasii miidhaan akkasiin qaqqabu taasisu bakka isin fayyadu filannoo keessa yeroo wallaaltanidha. Rakkoonii jechuudha malee wanta isin fayyadu sana akkamitti yaaltanii irra deddeebitanii yaaltanii dabaastanii beekuu wallaaltuun ariifattuun jarjartu. Wantoota tokkotti yeroo kennitanii ofiin dhaggeeffatan rakkoon na bira jiramoo kanan itti fayyadamu bira jiramoo keessa koo rakkoon jiramoo kan jedhu adda baastanii of dhaggeeffachuun barbaadan yoo na isin mufachiise asumaraan dhiifa manaa godha. So kireemii kana maal gootu iskiriinshoot gootanis madaafii keessanitti yoo kennatan daayirektii deemtee kan arguu dandeessudha. Kun fagoo isin hin deemsisu normaalii ordirii godhachuu dandeessu gabaa barbaadan suuqii barbaadan biyya isin jirtan biyya kam jirta Afrikaa, Ameerikaa, Saawudii, Dubaay, Kuweet, Kuwaater, Joordan eessa biyya jirtan hundumaatti barbaadanii kan isinii dhufu jechuudha isin barbaadan kan bitachuu dandeessanii jechuudha. Gaaffii akkasinitti hin taane yeroo hundumaa viidiyoon hojjedhu keessatti gaaffii akkasinitti dhuma akkasinii galuu didu yookaan immoo isaa kun immoo maalidha akkasin jettanii hin barbaadu agan danda'e akkasinii fi akkasinii galuutti yeroo muraasa keessatti itti fayyadamtanii jijjiirama isaa argitanii akkasinnatti himtanidha kanan yaalii godhi waan ta'eef akka hidhamtaniitti itti fayyadamaa isiniin jechuufi keessattuu ijoolleen tokko immoo
wantoota isiniif hin taane keemikaalota garaagaraa rifeensa keessan fuula keessanitti baay'isuudhaan rifeensa keessan irraa ciccitee waangoota wallaaltanii dhumarratti unkotti gootanii irraa haaddanii goofaree icciitii keessan shaashii keessatti kan qabattanii jiraatanii hedduun keessan jirtu wal beennaa miti keessanillee akkasuma haasaa jirra. Warroon akkasiillee of eeggannootiin akkuma argaa jirtan kana seera qabeessa wanta akkasiitti suuteettanii kan kunuunfattanidha yoo ta'e rifeensi guddaan hin jiru. Gaayis nuti dhagaa mataa irratti hin beeknu baay'ee wayi dhagaa miti kan mataa irra nu jiru rifeensi guddaan hin jiru. Yoon guddattiinis immoo rifeensi dheeraan faayidaan qabuyyuu. Ana argee waan hin beekuuf jechuudha. Rifeensi gabaabduun baay'ee qalxaf kan jette yeroo namaallee kan namarraatiin fudhanne baay'ee namatti tola bakka sana kunuunfachuu bakkuma jirutti haguma waccaa isaarratti. Bakkuma jirutti qulqullina qabaatee rifeensa hawwataa keleriinsa namatti tolu akka barbaadan godhachuu dandeessa yoo isin ta'e rakkoon qabu inni rifeensa dheeraas ta'e qabu inni rifeensa gabaabaas qabu gabaama tokko olii gala normaalii jechuudha inni rifeensa dheeraa qabus waan inni sin caale sin ziqqi jettan inni rifeensa gabaabaa qabus waan inni gadi bu'e inni rifeensa dheeraa qabu ol bahee hin jiru tokkuma jechuudha. Murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniif akkaataa qabannaa keessaniiti. Sinin jechuu fi kabajama daawwattoota kee beekumsaalee hagammaa dhaggeeffachaa jirtu yaadaaf ijoollee gochaa akkaataan itti fayyadama isaa rifeensa keessan erga miiccanii qulqulleessitanii booddee dhumarratti yoo rifeensi keessan xurii hin qabu ta'eyyuu yoo miicamaa ta'e duraan miiccattanitti ta'es bishaanitti fayyadamuudhaan dura bishaaniin lallaafistanii dhumarratti kaantuu kireem yookaan shaaveterii kan seera qabeessan argitanii amma bakka goofarii kanaatti. Ijoolleen keenya waan akkasirratti obsaan qabdan daftanii abdii kutachuun hin barbaachisu yoo ammayyuu taane. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Yoo rifeensa duraan miiccattanii rifeensi keessan miicca hin barbaadu yoo ta'e bishaaniitiin lallaafistanii kireemii kana shaaveterii yookaan kaantoo kireemii kanatti fayyadamuu dandeessu. Keessattuu warri ala ooltan ijoollee bira hojjettan warri kushiinaa keessan seenee qulqullina minaamin hojjettan sistemni akkasii sin jalaa baduu danda'a. Wantoota mana keessatti kanneen akka roosmerii, muuzii, avokaadoo, oliiveeraa wantoota akkasii waan baay'eetu jira mana keessatti kan hojjetamu rifeensaaf kan oolan. Isa kana warra hojjetachuu hin dandeenye saantiba keessanii bitattanii itti fayyadamuudhaaf baay'ee salphaadha. Kanaafuu wantoota akkasitti fayyadamaa isiniin jechuu fi baay'ee bareeda. Barbaadanii farasaa barbaadan istireetiitti godhachuu waan barbaadan shurrubbaa qococcoriitti usti waan barbaadan ittiin hojjetachuudhaaf rifeensa hin miidhuun wal'aana malee beebii heerii fuulduraan kan dhumii kan luluqqa'e wantoota akkasitti fayyadamuudhaan yeroo gabaabaa keessatti saantiba keessanii otoo hin balleessin eenyummaa keessanii otoo hin balleessin otoo maalummaan keessanii qisaaseen akka kanaatti zanaafataa jettanii jiraachuu dandeessu jechuudha. Video irraa kanarraa waa baay'ee barattee dheetii yaada koomentii keessanii nan eega. Maqaan isaa shaaveterii yookaan kaantuu kireemii jedhama. Iskiriinshoot gochuudhaan ergachuullee deemtanii bitachuu orderii godhachuu kan dandeessanii Amaazonii, Nuunii, Googilii orderii kamirraayyuu ni jira jechuudha. Bakka kamiin jira kireemichi noormaaliidha baay'ee wayi noormaalii. Warri adiin baay'eetti fayyadamaa jiru baay'ee jechuudha. Kun garuu isaaniin miti kan malu nuuf. Wanuufi warri rifeensa gardaadaallee qabdani baay'ee amma yeroo rifeensa keessan filtan amma bootti keessanii carraan kun akkasiin hin dabarrisin hin jaa. Kunoo kana fakkaata dhumni isaa baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. Har'uma ka'ee rifeensi koo dugda gajjallaa haa ga'u jettu. Ijoolleen tokko kana jechuun of sossobuu yookaan of sobuuf qoyyomsuudha maal ta'anii gaas. Akkas ta'uun gaarii miti taragaaggaati bakkuma jirutti seera qabeessan suuteedhaati. Tiriitimentii gahaa kennaa kunuunsa kennaa baay'ee bareedaa jechuudha. Yaa'u kireemii kanaatti anis itti fayyadamaan jira. Akkuma isin argitanii baay'ee kan jaalladhu. Akkan guyyaan deebi'etti fayyadamu guyyaan sun akka dafee amma ga'utti akkan ariifadhu ni beektanii. Akkuma sirraa argitanii jechuudha malee warri keessan gaafa na gaafattan dhimma rifeensa wal qabate yoo ta'e keessaan dhugaa dubbachuuf icciitii biraan qaban wanta itti fayyadamu jechuudha. Waanuma kanatti kanan fayyadamaa jiru. Waanuma akkasitti viidiyoo seeraan hordofaa haga xumuraatti daawwadha. Maal akka ta'e maal akka dhaggeeffadha bakka kanatti kunoo itti fayyadamaa jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Rifeensa kamuu qabaadhu gosa kamuu qabaadhu yoo haala kanaatti yerootti kennitanii tiriitimentii yeroo gahaa rifeensa keessanii obsaan itti fayyadamtan yoo ta'e baay'ee isin fayyada. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama isaa akkasiin argattan homaa shakkii hin qabu. Bakka jirtanitti nagaa fayyanaa ta'a. Akkan isin jaalladhu akkan isin kabaju isin hubeetu viidiyoo kana laayik sheer gochuun irraanfateena gaaffii barbaadan koomentii irratti barreessuudhaani. Video biraatee kan deebi'ee dhufutti chaalenjii yeroo tana rifeensa irratti hojjedhu wantoota itti fayyadamu ija keessan dura akkuma isin argaa jirtan waan ta'eef gadi buutanii illee viidiyoo hedduu isaa argachuu dandeessu warri haaraa taatanii dhuftanii.
kanarraa kana fakkaata dhumni isaa baay'ee kan bareedu jechuudha. Kun haala kana suuta jettanii keessatti warri rifeensa gabaabaa qabdan immoo carraa rifeensa baay'ee bal'aadha. Maal nama rakkisa rifeensa gabaabaa qabaachuun immoo baay'ee bareeda baay'ee kan namatti tolu. Yeroo namaa kan hin qisaasisne daqiiqaa muraasa keessatti faa jechuu dandeessu. Kunoo kana fakkaata rifeensa keessan miiccanis ta'ee yoo miiccamaa dhatee immoo isaa bishaaniin jijjiisuu kan lallaafisuudhaan kaantuu kiriimii kan shaabeetir heergiroo kan jedhu kanatti fayyadamuudhaan rifeensa keessan bakka barbaadanii fi akka barbaadanitti deeffachuu dandeessu. Isiniin jaa hagamma waan wajjin turtanii baay'ee galatooma. Dhumni isaa kana fakkaata baay'ee kan namatti toludha. Baay'ee